Bareedaako. Yoo bareeddu koo. Garaati dhiifama naaf gooteetta miti garaa keerraa. Dhiifama siif godheera. Kana siif dhiifama hin goone eenyuudhaafan dhiifama godha. Ati anaaf bar nama addaadha. Uumama addaa. Ati bar anaaf jiruu kooti. Naa jiraadhu bareedaako. Sinani isa naannoo gama sanaa ta'e malee sinan kun qoosaan jiru sinin jedha laala na hubadha. Jaarsoliin ragaa fuudhaaf heeruma isaatiif teenyee eegaa jirra jedhanii bilbila natti bilbilanii hin dhabneen walaa badee jedha. Anis bilbil isaan hojjetu. Waan rakkate isatti beeka garuu nu amma gaheen keenya cidha isaa waan ta'eef sirbamuu qaba. Ha sirbinu. Dabala keessaan dhumne taphachuu gaa'ela gaarii fuudhaaf gammachuu baga wal fuutan isin lachuu baga wal fuutan isin lachuu. Meelaala tasgabbaa'e badiin koo maali? Maalidha? Badiin koo maaloo? Kaleessa mana dhuftee naan hin jennee haadha kee gaafachuu qabda turte. Yoo dhufte mana yoo dhufte maa inni rakkinni isaa? Maaltu ta'e mana yoo dhufte? Beektee ta'uu danda'a. Haadha kee irraa qulqulleessuu qabda turte kaleessa. Meelaala halkan guutuu bilbila naa wajjin odeessaa bulte. Wanti tokko rakkinni hin uumamne. Amma naa deemisiina. Amma deemi. Deeman qofaa ta'uun barbaada. Yaaduun barbaada. Meelaala gatii kana hundumaa kanan baasaaru siif akka ta'e garuu hin dagatin. Addunyaan kun bu'aa hojii ilma namaati. Gatii dadhabbii isaa. Namni lammii irraa fagaatee biyya isaa irraa godaanee ogummaa fi dandeettii qabuun jireenya isaa jijjiiruuf tattaafata. Qaamaan ammam yoo fagaates yaadaan biyya isaa jira. Maatii koo jechuunis waan qaburraa hiree miira jaalalaatiin dirqama isaa bahata. Eeyyeen bakka kamiyyuu jiraanne dirqama keenya baachuu ni dandeenya. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Badhaatu sulula qinxaamaa kan taate magaalaa Adaamaatti kan argamu Hoteela Ilkawaabee. Gara Hoteela Ilkawaabee yoo dhuftan aanaa dhufu jennee isin simanna. Paarkingiif immoo hin dhiphatina. Iddoo bal'aa qabna. Hoteela Ilkawaabee. Bashannanuuf yoo dhuftan nyaata ammayyaa fi aadaa akka fedha keessanitti ni argattu. Maal kana qofa sagantaa garagaraa fi walgayiidhaaf galma mijataa ta'e qopheessinee jirra. Hoteela Ilkawaabee sammuu hojiin dadhabaa oolee boqochiisuuf siree mijataa ta'e abbaa tokkoof lama. Teessoon keenya magaalaa Adaamaa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa fuulduratti nu argattu. Odeeffannoo dabalataatiif Duwwaa 222 114 Duwwaa 93 yookaan Duwwaa 920 390 774 Hoteela Ilkawaabee. Odaa elektirooniksiin fedhii uummata isaa hubachuun kan dhaabbate meeshaalee elektirooniksii qulqullina olaanaa qaban yookiin orijinaala qofa biyya alaa irraa galchuun gatii madaalawaa ta'een dhiyeessuun kan beekamudha. Marri isinis odaa elektirooniksii yoo dhuftan meeshaalee akka bilbiloota, laaptoop, taabileetii, deesktoop, pirinteroota, kaameraawwanii fi akkasumas waan feetan ajaja keessanii bakkuma isin jirtaniin ni dhaqqabsiifna. Teessoon keenya handhuura Oromiyaa Finfinnee kutaa Boolee irraa ka'uun fedhii maamila keenyaa guutuuf jecha kutaalee Oromiyaa maradameewwan keenya babal'ifachaa jirra.
jirra. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 911 43 yookaan Duwwaa 988 yoo jettane bilbilli keenya banaadha. Yookaan karaa marsaalee hawaasa keenya Facebook, Telegiraamii, TikTok fi kan kana fakkaatan Odaa Elektirooniksii yoo jettan nu argattu. Odaa Elektirooniksiin dhaabbata aara galfii maamila keenya. Odaa Elektirooniks. Ati waayyuu beektu. Utuun dhiisisiin jechuu qabu. Lakki mucaa koo kun sin baastuun jechuu qabu. Of jaalladheeta waan hin taane keessa si galche. Kanaaf iyyuu ilmoo koo sin kadhadhaa waliin lolii. Adaaduu maaloo akkas hin ta'in. Waan hundumaa kanan godheen murtee mataa kootiitiin adaadu. Waan na gaabbisiisu tokko immoo hin jiru. Tokko. Dhugaa amma xurii qeensaa adaadu. Waan na gaabbisiisu tokko illee hin jiru. Akkas miti. Tutolee jabbiitoodhaan maannan harkuu taateedhaan mucaa koo waa hundumaa dhiisiiti. Haafu waan hundumtu amma jireenya kee akka haaraatti eegalli. Waan garaa si kutu sitti moo adaadu? Waadaan abbaa kootiif seene utuu raawwatiin homaa waan adabadhee taa'u jiru. Kana bari. Maa waan jedhu si yoo dhageesse maal taa'u? Sittaafu siin jechaan jiru. Maal ta'a adaaduu haasaa kanatu dhiisne? Mataan na dhukkubaayeraa. Maal ta'a yoo dhiisne? Atamma jaba baasurra bunicha maal ta'a yoo danfistee fixxe? Akkamitti danfisu bun? Sila mana kana yoon dubbadhe dubbiidha. Yoon callis akka gowwaatti na lakkooftu. Namni yaada koo fudhatu hin jiru nan dhageessani. Jedhiin ofuma. Akkam ture garuu fuulli isaa yeroo itti Naasuudhaan daaraa uffate. Baay'ee ni. maal qabu sun fuula isaa argee jiraadhe. Gantuu kana. Sinan? Kami nyaatu xiqqoo mashillee nyaaddu. Guyyaa guutuu nyaatiin jirta bar. Maaliif si dhukkubaa jiramu? Maanoon dhibbisiin irraa deeme. Sinan, nyaachuutu sirra jira bar. Guyyaa guutuu nyaatiin oolte. Waan asiif fideef nyaatan barbaaddu moo maal taateeti garuu? Keetii xiqqoo mashillee nyaaddu malee. Ati eessa deemteetu guyyaa guutuu kana mana keessaa si dhabeef? Boonaan ifama gaafachuun deemeen. Gaarii goote. Guyyaan deemsa isaatii har'a damte. Eeyyaarra ture garuu ni hafe. Maaliif? Maaltu isa mudate moo ammas guyyaa deemsa isaatii dheeressitu? Lakkii kana booddee na dhiisee deema waan hin barbaanne. Iluu. Firoo. Naa gala yaadni kee. Dogoggorri akka kanaan duraa sun jireenya koo keessatti deebi'ee uumamu. Boonaan nama ijoollummaa korraa kaasee jaallachaa turedha. Osoon nama kan koo hin taane adamsuu nama kan koo ta'e dhabee oole. Ammas taanaan dhimmi si jarjarsu hin jiru. Sirriitti itti yaaddee nama siif ta'u filachuu dandeessa. Dogoggora kanaan dura akka irra hin deemne mooddiin qaba. Galatoome Firoo. Atoo maal taate garuu fuulli kee waan baay'ee jeeqame fakkaata. Siinaan
ana aarsuuf haa ta'u dhugaasaa hin beeku. Garuu Meelaalaan asirraa akka ulfoofte nutti hime. Maal? Maal jechuudha akkas jechuun? Kun akkamittiin ta'uu danda'a? Moonit, narraa deemi. Narraa deemuu dandeessaa? Sino? Didee moo nyaata? Maal taatee garbicha koo? Maaluma taa'ee waa xiqqoo ishee nyaatte ilma koo? Guyyaa guutuu nu cuftee oolte. Ofiin ooddee, namaan ooddee, midhaaniin ooddee. Maal wanta akkasii? Si dhukkube moo? Akki nagaa dhaarme. Waan taane siin jedhamtee. Bilisee hojii wal loltanii? Eeyyaa. Ana duruma qalbiin koo isheen jaalladhe. Kanaaf kaakaleessa kan kee tooraaniin oduudhaan qoraa oolte. Maal jetteerree? Maal jettiirree? Abbaan kee eenyu? Ati kan eenyuti? Eessaa baate? Wayyoo siima. Kana mucaa duudaan mataa naannessaa oolte. Maaf natti nimni harme kaleessa? Maal sii godhoon sitti mes? Maaltu ta'a? Maal si fayyadas immoo? Wayyoo. Mucaa gadi badii kana jechuudha kan jireenya koo jeeqaa jiru. Mucaa koo narrabsi. Moonit. Ati mucaan kee gaafa mana kana dhuftanii kaasee jireenyi koo jeeqamaa jira. Kun har'a immoo bilisee wajjin gargar na baastaniittu. Ani beeku Bilu. Atamayyuu Meelaalaa irraa abdiin kutannee mini firoo. Eeyyen. Meelaalaa baay'een jaalladha. Ariitiidhaan ishee irratti abdii kutadhee booddee gaabbuun barbaadu. Shakkii tokko malee siinatti sobaa jira. Ati maaliif Meelaalaa dhabibiitee dhugummaa isaa mirkaneeffattu? Yaaliin ture. Guyyaa guutuu garuu bilbilli ishee cufaadha. Waan hundumaaf iyyuu dhimma kee kana sirriitti irratti haasofnu. Sitti meera akkan jarjarre. Tola ta'u. Ilma koo maaltu si aarse? Waa'ee namaatiif. Dhageessaa? Gola fardi baate farda dhaabataa jedhan. Maaltu si cinqe? Bilisee yoo hafte haati mucaa keetii mooneet jirti. Maal taasee dhumaa hojii walii galtee yoo teesse? Isheen baay'ee si jaallatti. Iddoo sagalmaa qubatta. Lakki yaa gurbaa. Maal gootas? Siif. Roobsan, baay'inarra. Siif yeroo tokko. Roobsan, baay'inarra si jechaa jira baay'inarra. Osoo sitti nimin hin ba'u. Sitti mul'atu kun bakka hojii kooti bar. Nama eeggasiif. Si bilbilaan kaastu. Si argachuu filannoo hin qabu bakka hojii keetii dhufuudha. Yeroo tokko qofa na dhaggeeffadhu. Dhugaan jiru akka ati beektu miti. Waan hundi akka ati yaadde miti siif.
ati jalqabu marraati miilaalaan obboleettii koo ta'uu ishee yeroo bartu natti musira ture. Firaa'oliif waadaa galiin ture siif. Kanaaf Firaa'ol narra sitti aanaa jechuudha mitiire. Siifan waan hundi yeroo gabaabaatti raawwatee dhugaa jiru sitti hima jedhee yaadeen. Ta'us Roobsan atis Firaa'olis obboleettii koo miitanii jirtu. Siif osoo loogiin dhugaa isaa yoo dubban miilaalaan Firaa'ol miitee jirti beekta. Kanaaf mucaanatti Firaa'ol moo eenyu jettu suni akka keetti hojii gaarii hojjete siin fayyadamee kan inni oduu narraa sassaabaa ture. Inni waan gaarii hojjete akka keetti. Siif ani jiraadhes jiraachuu baadhes Firaa'ol dursee dhugaa jiru hunda beekee jira. Jiraachuun kiyya oomaa san fayyada. Ba'i narra. Siif. Ba'i narra. Tola siin ba'a. Garuu siif dhugaa jiru hunda gaafa bartu gara kootti akka deebitu abdii guddaan qaba. Roobsan ba'i narraan siin jechaa jira ba'i narra. Firo. Arraman maalta? Eeyyeen sanbatat qaamiti mana oolunaa wayii jedhe. Ati yoon baatu mara? Anis xiqqoo ture ba'uun kun oolu boona wajjin beellaman qaba. Gaariidha. Baay'ee siif gammadeen jira. Siinaniin miidhamte illee sodaadheen ture. Isallee too boonaan na wajjin hin taane ta'e baay'ee miidhaman ture. Siinan gaarummaa masaatu na booji'e malee an durumaan kaasee kan hin jaalladhu immoo boonaadha. Waaqayyo garuu waan hundumaa gaarummaadhaaf naa godhe. Firoo. Atis waa'ee meelalaa baay'ee hin dhiphatin. Yaaddain rakkoo hin qabu. Tole. Ani dhaqee akka qophaa'u. Tole. Hello. Hello, Mel. Akkam si? Naguma akkam maaf bilbila cuftee Mel? Maal naguma miti? Xiqqoo mataan dhukkubee ture kanaaf boqochuu barbaade. Oh, sorry, Mel. Akkam amma fooyyooftee? Eeyyee nagaa kootee maan jedhu. Mana dhufee si dubbisa Mel yoo akkas ta'e? Lakki amma kophaa ta'uun barbaada Siinan. Maaloo xiqqoo yaaduun barbaada. Tole sammuu Mel garuu waan hundumaa of eeggannoodhaan godhi Mel. Baay'ee of eeggachuutu sirra jiraata. Hayyee yeroon tasgabbaa'u siin bilbila siin ol argina. Jedhi nagaatti. Haa ta'u.
Nanni afaan ka'e. Ani sosoon qabaadhe tokko afaan nakaa ture kan. Ani keessaan kan. Maaloodha? Anis jira bareedduu ko. Obsati. Feenu ko. Dhugaa baay'een si galateeffachuu barbaada. Ayyan Feenaan. Osoo ati na gargaaruu baatte kophaa koo homaa gochuu hin danda'uun ture. Soo nama baay'ee galateeffamuu qabudha jechuudha. Omaa miti garuu an Siinaaniin hin jaallanneef hin ture qabumarraayyuu. An garuu wanti na ajaa'ibe Siinaan akkamittiin amma kana hundumaa akkanatti fakkeessaa turedha. Ani kanan jedhu. Eka guyyaa sanaatti si bilbilee beekaa? Anoon beekuu yoggasuman bilookisa godhe. Siinaan bilook goote anaa sitti naan bisti jechuudha. Siinaaniin bilook goote Siinasti si hambifatteetti. Ati immoo riyaa koo dhistee hin deemta taanaan sababa dhistee deemteef kan Siinaan sun argate silaa as jirtu ishee. Dhugaa isheetti feenu. Osoo asofnu maatii keetti himteettaati garuu. Osoo asofnu maatii keetti himteettaati garuu. Itti meen jira. Baay'ee rifatan. Ani garuu rifatanii dhiisanii homaa gochuun qabu. Murtee koo jala sararee itti meera. Ta'uu qabas. Namatti tolaanti murtee kee jala sararteetti himteetta. Bilookis argatteetta. Anaanis dadhabbii irraa na oolchiteetta. Amma maal hojjechuuf jirta ree? Hoteela keessa turuu namatti cimu? Inni dhugaadha. Ani fedhiin koo guddaan hojii turizimii hojjechuudha. Kanaaf qorannoo tokko haa godhuti hojii turizimii kana yaa jalqabu. Feeluu wajjinis waan tokko mari'annee jirra. Maal mari'attan? Wal fuchuuf moo? Maal taateeti moo dhimma hojii fi malee? Yeroo hundumaa waa'ee wal fuudhaa keenyaatu si dhibamini isin. Maala noo waa'ee lan ta'a jedheeni. Hin muddamne. Intaa innis gaafa tokko. Garuu anarraayis beeluurraayis oolmaa guddaa qabda. Kee kana oduu dursine wayyu? Kan koo maal? Jaarsa kee barbaadutti kaadha. Jaarsa? Jiruu? Yoo dhibee sinuma barbaannaan. Akkasii. Ati garaadhaan barbaade taanaan hin dhabamu ergamu. Na barbaada. Hello, Melu. Maal barbaadde? Maaloo Melu tasgabbaay. Wanti hundumtuu yeroo akkati yaaduu miti. Akkamiree maaltu si hafe maaltu si hafnaannatti bilbilta sagal. Melu, gaaffii tokkoon si gaafadha. Siinaan hojii wal qunnamtii qabdaa? Isa maaltu si dhibe siin? Na gaafachuuf immoo marga maalii qabda? Maal si fakkaate? Ani eenyummaa Siinaaniin kanan bare akka tasaa ture. Sirratti abdii kutachuun barbaannan ture. Siinaan hiriyaa kee akka turellee biiluutti himuun barbaanneen ture. Kanaafuu? Melu, bakka kiyyas taa'e ilaali. Siinaan obboleettii kootti akka taphatu cal jedhe ilaaluun narra ture. Kan biraa dhiisi. Siinaan abbaa daa'imaa fi bultee akka qabullee yommuu itti munaa amanuun barbaanne. Ergasiitii mana isaanii deemtee kan isheen qulqulleeffattee murteessite. Maal? Melu, atis kanan beektu? Siinaan bara abbaa daa'imaa fi nama bultuu qabudha. Kan isaan jiraatan iyyuu mana harmee isaati. Bultii maalii? Daa'ima maalii? Maal haasaa jirtaa? Nan beeka. Melu, Siinaan anaafate akka walitti hin araaramneef jedhee akka itti sarara ol foofte natti hima. Kun immoo sobadha. Dhageessaaf Raawul. Lammaffaa deebistee bilbila koo irratti hin bilbiliin. Waan taasoftu tokkoosaa sin amanus sin dhaga'us lammaffaa natti hin bilbiliin. Ani amma nagaan barbaada. Dhimmi kee dhimma du'eedha. Deebistee waan deebisee lubbuu horachuu danda'u miti. Natti hin bilbiliin.
haadha isaa. Sibiroo waan aramantu jira. Meelalaan dhimma ulfaa ishee walii wal qabatee waan sin jette qabdi. Homtuun jiru garuu akkanatti fakkaatutti siinaan ana aarsuuf jedhee seenaa sobaa uumee natti hime malee dhugaa sanatti hin fakkaatu. Kan sedhimu meelaalaan akka inni bultii qabu illee beektu. Dhugaa jettaayi. Eeyyeen yemmuun bilbilaan itti mu baay'ee rifatte. Beektaa harmee wajjin waa'ee kee jalqabarraa kaasnee naasofna ture. Harmee waa'ee kee sirriitti beekti. Dhugamu? Fedha kee kan ta'ute bilbilaan waliin isin barsiisa. Waaw, baay'ee natti tolaan dhugaa. Beektamini boona. Anaan garuu akka haadhattis akka abbaattis kan na guddise firoodha. Ati immoo wal sin barsiisin iyyuu biiroo isaa deemtee isa barteen.